bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa walgahii beekamtii mootummaa malee waamame jedhan irratti kaadreewwan TPLF ajandaa duraan qabame irratti osoo marii hin gaggeessin adda galuun dhaga'ameera. Haa ta'u malee dhuma walgahii torban darbee gaggeeffame irratti kaadreewwan paartichaa ibsa ejjennoo abbaa qabxii ja'a baasuu isaanii TPLF toora hawaasummaa isaa irratti beeksiseera. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa sanbata darbe kennaniin walga'ichi kan mootummaan hin beekne fi seeraan ala kan jedhan yoo ta'u aangawoota godinaalee garii irrattis tarkaanfiin fudhatamuu dubbatan. Haalli kunis naannichatti taatee hin baramne waan ta'eef hedduun maaltu uumame jechuun yoo gaafatan kaan immoo TPLF gidduutti qoodinsi jiraachuu kaasaa turan. Waldhabdeen dhiyeenya keessa mul'atanis aangawoota olaanoo gidduutti rakkoon aangoo barbaadu akka jiru qaamoleen haala siyaasa naannichaatti dhiyeenyaan hordofaa turan ni dubbatu. Paartiin obbo Geetaachoon miseensatti ta'anii fi Dr. Dabratsiyoon durfamu TPLF walgahii dhumaa torban darbe keessa waamame irratti obbo Geetaachoon bulchiinsa yeroo ajandaa muummee gochuudhaaf yaadame akka ture nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii himachuu kan hin barbaanne keessa beekuun BBCtti dubbatan. Walgahiin kaadiree waamame bulchiinsa yeroo fi keessattuu hoggansa obbo Geetaachoo Raddaa xiinxaluu irratti xiyyeeffatee fi aangoo bulchiinsa yeroo guutummaa guututti to'achuu irratti kan xiyyeeffate ture jedhan. Bulchiinsi yeroo gama isaatiin ofiisaa fi hoggansa nageenya naannichaa dabalatee haala naannicha jiru xiinxalamuu qabaataa ejjennoo jedhu kan qabate yoo ta'u gareen kaadiree TPLF gara biraa garuu kana hin fudhatan. Garee TPLF obbo Geetaachoo waliin wal dhabdee keessa seene TPLF paartii bulchiinsa naannoo akka ta'ee fi bulchiinsi yeroo gubbaan taa'ee xiinxaluu fi to'achuu akka barbaadu maddeen ibsaniiru. Garaagarummaa ejjennoo aangawoota paartichaa jidduu jiru hambisuuf qaamolee tokko tokkoon yaalii kan taasifame ta'ulleen kaadireewwan garuu ajandaa qabame irratti osoo hin mari'atin akka adda galan odeeffannoon arganne ni mul'isa. Roobii darbee halkan irraa aangawoota TPLF waamichi dhiyaachuun falmisiisaa kan ture yoo ta'u qondaalonni zoonii walgahii bulchiinsi yeroo seeraan ala jedhame irratti hirmaatan kunneen kamisa darbirraa eegalee aangorraa buufamuu obbo Geetaachoo Raddaa himaniiru. Tarkaanfiin kun kan itti fufu ta'uu kan akeekkachiisan obbo Geetaachoon akka maddeen BBCtti himanitti hooggantoonni olaanoo TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessa jiran aangorraa kaafamuu hin oolle jedhaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsa yeroo Tigraay waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa Piretooriyaatti mallattaa'ee fi waraana hamaa waggaa 2 gaggeeffamee turetti dhuma godhateen hundeeffamee hoogganaa jiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ji'oota lakkoofses qaamolee garaagaraa fi kaadireewwan TPLF Hamaas ibseera. Israa'el dhimma haleellaa kanarratti hanga ammaatti waan jettee hin qabdu. Waraana kanarratti wantoonni haaraa jiran biroo maali? Hirphaa gammachuun itti hima. مربع كامل تم مسحه في معسكر جباليا هناك ودودين دغامين غازا بك قبسما بقتوتا جباليا جدمت عليلا ققبن نمون هدندو في مداون دغامين نصر فيا غازا في دايركتور هوسبيتال اندونيسيا جباليا ترغمو كجدنتي يوتقات نمون شنتمتان عليلا كنندو انيروم دوينسي نموت هدو غلافته عليلا قلنسرا اسرائيل گگيستين كمودته تو دبلون ابسير منسترچي ججيغا گمو جلا ريف نموتا في نمون مدان غورماس جيرو Suuraan kaampii baqattoota bakka dho'iinsitti mudate agarsiisu lafti bal'aan gadi boollatee naannoo isaatti immoo gamoon jijjigee lafatti dabalamee mul'ata. Gama biraatiin hidhattoonni Huutii Yemen keessaa Israa'el irratti aleellaa diroonii raawwachuu beeksisan. Gareen kun Iraaniin kan deeggaraman yoo ta'u kibxata irraa kibba Israa'elitti aleellaa diroonii raawwachuu miidiyaa AFP'tti himaniiru. Kibba Israa'elitti kan argamu buufata doonii Eilaatitti sagaleen akeekkachiisaa aleellaa qilleensarraa dhagahamaa ture. Dubbi himaan waraana Huutii Yaayyaa Saaree ibsa TV gubbaatti kennaniin Israa'el aleeluudhaaf si'a sadaffaadhaaf tarkaanfii waraanaa fudhanneerraa jedhan. Aleellaan biroos akka itti fufu dubbataniiru. Humnoonni Huutii hanga weerara Israa'el xumuramutti tarkaanfii waraanaa addaa fudhachuu itti fufnaa jedhan Saareen aleellaa gareen Huutii Yemen Israa'el irratti fudhadheera jedhe miidhaan qaqqabeen gabaafamne. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ejensiin baqattoota Filisxeem hojjettoonni isaa 64 ta'an Gaazaa keessatti jala ajjeefamuu beeksiseera. Guyyaa wixataa hojjetaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii tokko ijoollee isaa 8 fi haadha warraa isaa waliin mana jireenyaa isaa keessa osoo jiranii ajjeefamuu dubbi himtuun dhaabbatichaa Juuliet Toomaa BBC'tti himaniiru. Cittuu lafa Gaazaa keessa dawwaan baqattoota 450 ta'an dhaabbanni biyyoota gamtoomanii bulchu kan jiran yoo ta'u dawwaan kunneenis guutanii akka malee dhiphachuu dubbi himtuun kun dubbataniiru. Dawwaan kunneen Filisxeemota 670,070 keessummeessaa jiru jedhameera. Israa'el duula lafoo Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiruun waraana ishee fi hidhattoota Hamaas gidduutti walitti dhukaasni cimaan taasifamu beeksifteetti. Dubbi himaan humna raayyaa ittisa Israa'el Peter Lerner sagantaa BBC Breakfast irratti dhiyaatanii turan. Qondaalli kun humnoota Israa'elii fi Hamaas jidduutti waraanni cimaan halkan keessa gaggeeffamuu himan. Dubbi himaan kun akka jedhanitti raayyaan ittisa biyyattii sadarkaadhaan akkasumas aleellaadhaan Hamaas barbadeessaa jira jedhan. Yaadni waraanichaas Hamaas dura dhaabbachuudhaan bu'uuraalee misoomaa isaanii barbadeessuudha jedhan. Akka uumamee BBC'tti himaniiru. ቀኑና ሰዓቱ በውል ባልታወቀ ግንቦት ወር 2014 ዓ.ም ላይ በሐረር ከተማ ጫምሳ keessa guyyaa fi sa'aatiin isaa kan sirriitti hin beekamnetti magaalaa Harar aanaa Jinneellaatti hoteela Fiqruu Birraatu jedhamutti yakki kun kan raawwatame. Himatamaa Saayiladiin Abdii jedhamu shamarree umriin isheedhaa ganna 18 taate kana jaalallee kee waliinan walitti si araarsaa jedhee waamuudhaan
nama hanga hammaatti to'annaa jala hin oolfamin kan biraa waliin ta'uudhaan shamarree kana gudeeduun akkasumas ulfeessuudhaan himatame. Shamarreen kun erga waan uumame poolisiitti himteen booda poolisiinis bakkichatti argamuudhaan ragaa fayyaa kan namaa fi kaan funaanuudhaan himata isaa guutuu qindeessee abbaa alangaatti dabarse. Namichi yakka kana raawwatee fi jaalalleen shamarree kanaa waliif hiriyaa dhiyooti. Isheenis kanaaf isa amante. Yakkamaan kun sababii hiriyummaa isaa sanaanii lola isaan jidduu jiru waan beekuuf sanarratti walittanis naraarsaa jedhee shamarree kana gudeede. ያንን አስማማለሁ በማለት ነው ልጅቷን ያለ ፍላጎት አስገድዶ የደፈራት። Yakki kun erga raawwatee waggaan tokko booda himatni kun taasifamu kan himan Inspektar Hiyoot himata irratti dhiyaateefis murtee murtaa'eeru ibsaniiru. እንትን ጉዳዩ ከተፈጸመ በኋላ ለጊዜውም ተሰውሮ ስለነበረ dhimmichi erga uumamee tureeti kan murtaa'e sababii himatamaan yeroodhaaf badee tureef. Sanaan boodas shamarreen kun himatamaan kun bakka kana jiraa odeeffannoo jedhu yommuu argattu dhuftee himata isheedhaa poolisiitti dhiyeessite. Manni murtiis dhimmicha ilaalee himatamaa kanarratti gaafa fulbaanaa 30 bara 2016 hidhaa waggaa 10 irratti murteesseera. Yakki akkanaa kun kan waggaa darbeetiin wal bira yoo laallu jijjiirama qaba. Garuu badeera otoo hin taane hir'ateera jechuu dandeenya. Uummataaf hubannoo kennuudhaaf hojii adda addaa hojjetaa jirra. Fakkeenyaaf buufata reediyoo naannoo keenyaa Harar FM jedhamu irratti barumsa kennuuf sagantaalee adda addaa ni qopheessina. Akkasumas hawaasni keenya bakka isaan walitti qabaman kan akka afooshaa irrattis hojii hubannoo cimsuu hojjetaa jirra. አፎቻ በሚሰበሰቡበት ሰዓት ላይ ግንዛቤ ማስጠጣቶች እንትኑ Reewwan TPLF ajandaa duraan qabame irratti osoo marii hin gaggeessin adda galuun dhaga'ameera. Haa ta'u malee dhuma walgahii torban darbee gaggeeffame irratti kaadreewwan paartichaa ibsa ejjennoo abbaa qabxii ja'a baasuu isaanii TPLF toora hawaasummaa isaa irratti beeksiseera. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa ibsa sanbata darbe kennaniin walga'ichi kan mootummaan hin beekne fi seeraan ala kan jedhan yoo ta'u aangawoota godinaalee garii irrattis tarkaanfiin fudhatamuu dubbatan. Haalli kunis naannichatti taatee hin baramne waan ta'eef hedduun maaltu uumame jechuun yoo gaafatan kaan immoo TPLF gidduutti qoodinsi jiraachuu kaasaa turan. Waldhabdeen dhiyeenya keessa mul'atanis aangawoota olaanoo gidduutti rakkoon aangoo barbaadu akka jiru qaamoleen haala siyaasa naannichaatti dhiyeenyaan hordofaa turan ni dubbatu. Paartiin Obbo Geetaachoon miseensatti ta'anii fi Dr. Dabratsiyoon hin durfamu TPLF walgahii dhumaa torban darbe keessa waamame irratti Obbo Geetaachoon bulchiinsa yeroo ajandaa muummee gochuudhaaf yaadame akka ture nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii himachuu kan hin barbaanne keessa beekuun BBCtti dubbatan. Walgahiin kaadiree waamame bulchiinsa yeroo fi keessattuu hoggansa Obbo Geetaachoo Raddaa xiinxaluu irratti xiyyeeffatee fi aangoo bulchiinsa yeroo guutummaa guutuutti to'achuu irratti kan xiyyeeffate ture jedhan. Bulchiinsi yeroo gama isaatiin ofiisaa fi hoggansa nageenya naannichaa dabalatee haala naannicha jiru xiinxalamuu qabaataa ejjennoo jedhu kan qabate yoo ta'u gareen kaadiree TPLF gara biraa garuu kana hin fudhatan. Garee TPLF Obbo Geetaachoo waliin wal dhabdee keessa seene TPLF paartii bulchiinsa naannoo akka ta'ee fi bulchiinsi yeroo gubbaan taa'ee xiinxaluu fi to'achuu akka barbaadu maddeen ibsaniiru. Garaagarummaa ejjennoo aangawoota paartichaa jidduu jiru hambisuuf qaamolee tokko tokkoon yaalii kan taasifame ta'ulleen kaadireewwan garuu ajandaa qabame irratti osoo hin mari'atin akka adda galan odeeffannoon arganne ni mul'isa. Roobii darbee halkan irraa aangawoota TPLF waamichi dhiyaachuun falmisiisaa kan ture yoo ta'u qondaalonni zoonii walgahii bulchiinsi yeroo seeraan ala jedhame irratti hirmaatan kunneen kamisa darbirraa eegalee aangorraa buufamuu Obbo Geetaachoo Raddaa himaniiru. Tarkaanfiin kun kan itti fufu ta'uu kan akeekkachiisan Obbo Geetaachoon akka maddeen BBCtti himanitti hooggantoonni olaanoo TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessa jiran aangorraa kaafamuu hin oolle jedhaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsa yeroo Tigraay waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa Piretooriyaatti mallattaa'ee fi waraana hamaa waggaa 2 gaggeeffamee turetti dhuma godhateen hundeeffamee hoogganaa jiru.